Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Ayyoo Ashamaa harka fuuna jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii kan addunyaa kanarra argamtan warri hordoftoota kiyya taatan Ashamaa harka fuuna jirtu waga jiraattan isaa kana eeganii anis nagaa qaba alhamdulillah. Warri amantaa biraa hordoftanis yooyyaa harka fuuna isiniin jedhee jira. Egaa chaayinaala kiyyaa warra maatii kiyyaa faaraa taatan maatii naaf ta'uu hin dagatina. Akkasuma warri dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eedan isiniin jecha. Har'ammii waa'ee roozaatiif waa'ee murtaararraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Akkuma beekamu yeroo duraa jechuudha murtaar roozaa jaalate. Roozaa wajjin hedduu wal jaalatan ture. Isiinis baay'ee jaalatti innillee akkasuma baay'ee tokko jaalata baay'ee tokko wal jaalatanii dhugaa hedduu bakka yeroo viidiyoo fa'allee waliin waraabanii akkasuma piraankii minaamin asii wal godhanii jaalalli isaa waliif qaban ni mul'ata jechuudha. Isiinis hedduu isa jaalatti innis akkasuma hedduu isii jaalata. Garuu sababa abbaan roozaa jechuudha roozaa dhoorkeef murtaarillee aarii san deeme mucattii mana barumsaatii galtuu kan umriin isii xiqqoo taatee bute jedhanii hiriyyama isaatti dubbate jechuudha. Hiriyyaa isaa jaleettuutti dubbate. Akkasii sababa abbaan roozaa dideef jarri lamaan addaan bayanii garuu hedduu takka wallaahi garaa nama nyaatanii maaliif namni wal jaalate tokko yoo adda bayu hedduu sitti dhaga'ama. Roozalleen akkuma beekamu erga murtaar bute itti dhaga'ame na fakkaate onlaayinii kanarrallee hin dhuftu akka duraanii viidiyoo gadi hin fufurtu yaani namni itti dhaga'ama. Garuu roozaan bakka kanatti dogongora qabdi jedheen ilaalaan namni tokko yoo wal jaalate fakkeenyaaf jarri lamaan wal jaalatanii jiranii jalqaba dursitee abbaa isii san isiin gaafachuun xiqqoon ulfaata ishiin jedhu. Utuu jechuun jalqaba murtaar jaarsa biyyaatti ergatee nama abbaa isii sanitti dhiyaatu akkanuma zimbiloo namu arganis namatti hin erganii akkuma beekamu shamara takka yoo kadhatan jechuudha. Hiriyyaa abbaa sanii fa'aatti ergan fakkeenya abbaan rooza hiriyyaa nama akkaan jaalatu akkaan kabaju fa'a nama akkasii san abbaa roozatitti erganii akkasitti gaafachiisuu danda'uu qaban malee silaa jalqaba roozan gaafachuu hin qabduyyuu. Garuu isilleen achitti dogongora qabdi waanuma jaalattuuf gaafatte na fakkaata. Akka dubbattetti abbaan kiyya nama kamuu yoo jaalatte jalqaba osoo namni sun natti hin dhufin ati na gaafadhu naan jedhee waadaa akkasii wal biraa qabna saniif gaafadhee jette walii hin qoodamne garuu yaani rabbiin jara lamaan waliif hin qoodne ta'a. Osoo jarri lamaan waliif qoodamte hanga fedhe abbaanis yoo dide jarri tama walii taati jechuudha. Yoo ganama riskiin jaraa waliif jiraatte murtaarii fi roozaa hundaafuu jaartii lammatallee ta'uu dandeetti yoo jaalatte yoo riskiin jaraa walitti jiraate jaartii masaanullee ta'uu dandeetti hin beekamu sun carraadha. Ammaan garuu namatti dhaga'ama nama jaalatan tokko warri isii hin tayu jedhee dhiisuun isii itti dhaga'ama. Yoo sanuuf amma inni bute kanallee dhageettee jiraatanii dhageettee akiin hedduu itti dhaga'ama. Akkasi garuu abbaan isii sun dorgachuu baate isiinis jechuudha. Yaani abbaan namaa hundumtuu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif abbaan shamarree tamiituu namni kun isii tayaa isii hin tayu waan jedhu takka laala. Namni kun hangam takka horatee bakka isiin gayaa. San yaani rabbumatu beeka hanga waliin jiraatan rabbumatu beeka haa ta'u garuu waan akkasii san laalanii maraafuu akka jabeeffatu bultii isii roozadha malee abbaa isiitii miti. Abbaan isii akka nama kamiitittuu haa laaluuf malee jireenya isii san waliin hin jiraatu roozamatu jiraata jechuudha. Yoo isiin bultii ofii jabeeffatte jarri lamaan walii galtee qabaatanii waliin yaanii bakka walirraa dhaga'anii karaa bareeda waliin deeman itti gammada abbaan isillee. Utuma diddeetu ka itti heerumtuu ta'e jechuudha. Lakkii isa jaaladhee jira murtaarin jaaladhee jira jettee osoo kaanuma itti heerumtuu ta'e qaalii abbaa dhiistee fakkeenyaaf jedha garuu qaalii abbaa ofii dhiisullee hedduu ulfaata. Yoo isiin jireenya gaarii isaa kana waliin jiraatte jechuudha. Isaa kana waliin jireenya gaarii jiraattee ilmaan argatanii akka gaarii waliin jiraatanii wal daddarbuu baatanii jedhanii warri itti gammada. Jireenyi isii jireenya bareeda haa jiraattuu barbaada malee warri isii akka isiin jireenya gadaddoo jiraatu waan hin barbaanneef jechuudha. Bakka sanitti roozan abbaa isii amansiisuu dirqama qabdiyyuu erga jaalatte. Erga gaafatte abbaa isiillee erga dursitee gaafatte silaa namni gaafatuu qaba garuu isiin erga gaafatte
amansiisuu danda'uu qabdi abbaa isii. Lakkinaaf tayaa wal jaalannee jirraa jettee akkasitti amansiisuu danda'uu qabdi. Ergas illee immoo bultii isii ka jabeeffatu isiidha. Abbaa manaa caalaa isiin haati manaa ibsituu jireenyaati. Waan hin beektan hundi keessanuu jechuudha. Isiin jireenya mataa isii, jireenya mana isii, abbaa manaa isii waliin akkatti jiraattu karoora baafattee yoo dhugaan ka jaalattu taate waa hunda obsitee dubartiin takka dubartiin hin obsiti hin dhoysiti jedhanii miiree akkuma sanii waan inni balleessellee dhoysitee fi inni balleessellee obsitee fi dhoysitee fi irra dabartee fi jireenya akkasii jiraatan. Namni kamiinuu kan wal hin dhabne hin jiru. Haati manaatiif abbaan manaa walumatti bu'an. Ilkee farramnu wal dhoofti jedhama. Miira walumatti bu'an garuu hin dhoysaniif. Waan abbaan manaa isii godhe muluu haati manaa deemtee warra isiitti himachuun bakka dadhabbina isiiti jedhee ilaalaa. Abbaan manaa isii wajjin yoo wal dhabde haati manaa waan abbaan manaa isii godhe sanii, abbaan manaa isii godhe sanii, isii tumee yookaan isii miidhe sanii muluu dhibbaan dhibbatti himachuu hin qabdu yoo boolis dhabde jechuudha. Warrum isiitittuu himachuu hin qabdu. Maaliif jennaan warri isii hamma fedhellee yoo isallee jaalatanii miidhaa intala isaanii san oduu isillee ka balleessaa qabaatu taate intala isaanii sanarratti achi hin murteessanii hin aaran jechuudha. Akkamitti intala teen akkasitti miidha jedhanii aaran. Kanaafuu shamarreen takka yoo abbaa manaatiin wal lolte waamu hunda warra ofiitti himachuu irraa of qusachuu danda'uu qabdi. Irraa of qusachuu danda'uu qabnaan hundi kennayyuu obsuu qabdi jechuudha. Akkasitti Roozaanis sila abbaa isii akkasii amansiistee jireenya isii jireenya ho'aa jiraachuu ni dandeessi. Garuu isiin san hundaayyuu hin goone abbaan kiyya na didee jira jettee Muxtaaritti himtee jennaan ni aare kaa jechuun namni ni aara. Indee jechuun bakka duras intala amma bute kana kadhatee abbaan dhoorgate waan ta'eef ni aara. Aaree san deemee gara baadiyyaa deemee intala bute jedhee dubbatee akkuma waliin dhageenye rabbiin abbaa intalaa sanillee haala hafisuu fi waan hunda walitti isaa haa qabu jennee du'aayii goonaa fi Roozallee ka isiin jaalatti ka abbaan isii jaalatu ka isii horatu akka gaarii waliin jiraatan rabbiin isii haa waffaqu. Yoo riskiin jaraa waliin jiraatte garuu jaartii lammatallee ta'uu dandeetti. Hin beekamu sun carraadha. Egaa akkas jechuu barbaade hordoftoota kiyya waan hanga ammaa na faana turtanii fi galatoomaa isiniin jedhaa. Viidiyoo kana laayik godhaa walaa jajjabeessinuu ilmaan Oromoo waan takka waan beenurraa wal gorsinee kan beenu wal barsiifnee kan hin beekne walirraa barannee akkasitti wal jajjabeessuun dirqama ta'a shamarran teenna. Warri YouTube banachuu barbaadanillee banadhaa. Warri mana madaamii keessa jirtan hin beekamu isin fayyaduu danda'a. Innaa waan barbaadan irratti dalaguu dandeessanii warri banachuuf fedha qabdanillee banadhaa. Maatii waliif taanaa maatii waliif tayaa isiniin jechuu barbaadeeti. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Nageenyaa tayaa horaa bulaa deemanaa fayyaa tayaa isiniin jedha hordoftoota kiyya.